Bakka wanta tidua tokkoof qophooftu ibaadaa amanummaa ta'uu rabbi dhiyaachuudha. Naagalee irraa barqoe achiin booda ilalaal biiftu ko achiin booda immoo mucatti amma makii mana 11 jaarsisii rabati sanatti deetti san argitee miti kananii eenyu san jechuudha. Argitee isiin immoo amma isiin akka gaafa san jaarsi kenna rabati yaaddee mana 11 makiina 5 hin bitanne isiin jaarsa kiyya waliin jiraadhaa walii horadhaa. Amma si duuti rabbiin fudhanneen ormi irraan fudhanne argite abbaa manaa isiitiin kaadamte kana caala koo duuti hin jirtu bar duutu koo bakka hin deemta sirraa bakka gaaris godhattee raattee hamas godhattee raattee adunyaa kanarraa tagalagalamtee deemta gaafa immoo nama jaalattuun abbaa manaa heettee dhiyaantee aangoo manummaa abbaa manummaatti keentee qabeenya kan keetiif waan hunda keetti amante hagas kantuu kaasem isiin kun nama karaa rabbee kadhachuudhaaf diqqoonnaa fette asabdee Addis Ababaa keessa mana 11 qabaattee makiinaa gana qabaattee macarrashaan kan keeyoo daandii irra yoo ta'e kunuu jira du'aa alattuu du'aa adunyaa irra jirtu namoonni si ajjeesanii jira namni ati nama hiyyeetteetti dhiyaate. Jira ilaalaal amma achirratti isheen tun otoo ilmoo jarri kun lamaan otoo ilmoo walitti qabaatanii kun hundinuu uumamu ture beeki. Idime ishee yoo xiqqaate biyaansi ani isii akkanumatti hin arge. Isii akkanumatti hin arge isii idime isii kanuma yeroo an dhaladhee guddadhullee haastaa maatiin keenya galatee burqaadhaatiin naannawa kennallee beeki isheen galatee burqaadhaniitiin. Maatiin keenya xiqqoo yeroo ta'an deenu akkanatti guddate namni kun otoo dhalee ilmoo qabaateeti ilmoo isii santuyyuu waan illee bu'uu danda'a beeka namaaf siin jedhe fakkeenya gara biraa odoo hin ta'in nama wayita kenna namni kuni nam tokko ijoollee 4 hin qaba barsiisaadha ijoollee xixiqqoo 4 hin qaba tokko dammoo innis hojii mootummaa hojjeta. Waan tokkoyyuu hin qabu. Bareedu rabbiin kuni adaawwan ofii kanneen bareechisa rabbi waan tokko irraa hambifatee hin jiru beeki. Jarri kuni turtii 15 immoo ji'aatiin akka walirraa hin turin kan amrii irra gette tasuma du'anillee. Abbaan ijoollee sanii amma mucaan tokkochiinuu dooktorii ta'ee jira baay'ee ijoollee saniin isa yaaman. Nuurii jedhama amma mucaan sun kan waan tokko hin qabne sun. Dhiyoo kana anumaanuyyuu maatii isaanii laakkaanii isa maqaa dhoomna innummaan kun kam jedhe eessa jira amma jedheen laal inni waan tokko hin qabu yeroo sanitti hojii qabaa nama jaalatamaadha nama hawaasa keessa jaalala qabuudha du'ee badee dagatamee jira inni beeki anumtuu dagadhe gin abbaan ijoollee qabu sun hin du'e malee maqaa isaatti du'e malee ilmoo isaatiin yaamamaa jira kanaafi qabeenyi nu hadharaa koofnu manni illeen makiinaan illeen Malak nama dura miliin kuma 400 irraa kaasnee haga miliyoona halaakoofnu kana miti biiliyoonaan illee yoo qabaanne gatii takka nuuf hin qabu. Gatii takka nuuf hin qabu. Maaliif yaa maqaan qabu koo heerumanii daawudha gaafa deetti oduu qabeenya dhabdee duute ilma santu si jira si yaamaan maqaa kee si yaama maqaa kee itti yaamama kanaaf heerumuun dirqama daawuun dirqama jennaa bara. Kanaaf walla heerumuunis dirqama daawuunis dirqama. Akkuma jiruun jirtu du'uunis jirti qabeenya horanne san keessaa bagabbaanee tasa adagaan nu mudatee adagaadhaan du'uu dandeenya antiifi adagaaf duuteedhaan malee guyyuma keenyatti dhume garuu guyyaan ta'e yaadannee ilmoo horachuun dirqama ilmoo horachuun dirqama dhugaa rabbi. Amma maal beektaa biiftu heerumuu caala maaltu sodaachisaa namuma itti amantee itti heerumtu tokko sodaachisaa yeroo ammaa kanatti nama itti amantee ofitti kennitee waliin guddattu. Heerumnaan ammallee wanta akkan jirti beektu heerumnaan nama heerumsaan qilleensa irraa osoo hin taane fakkeenya biyya arabaa teettee biyyatti as teettee biyyoota biraa osoo hin taane sanuu nama waliin jirtu nama bakka tokko jirtan nama hojiidhaan gargar hin faggaan oduu nama sanuu ta'e nama fagoo farra taa'ee asii birriitti argitii kana naa hojjedhetti gaafa galti wanti sun hin jiru bakka bitidha heerumtee hiikkattee jaalattee hiikkattee waanuma zoom noormaali akkasitti taa'u irra sii wayyaa dhalle kunillee jira beeki. Normally taa'uun tokkoon rakkoodha. Yaani jechuun sun riskiidha beektaa kan isa siiqa jechuulleen kan sii dabsullee rabbuma. Jaarsa gaariin argadhu jettee ammoo yoo teente boodu riskiin kan kee idimeen illee akkanatti hin taa'u adaduma oolaa bulu. Jireenyi biyya ormaas baay'ee fatanaadha. Kam doosha mataa keessatti. Yaa gaafa ilma argatte immoo ilma san kunuunsuun waa ilmi sun fedhu because ilmi kan kee akka pankee biyya ormaatitti akka lafa hin barbaadu haati kamuun fedhu anama gama kiyyaan. An biyya namaa dalagee biyya namaatiin rakkadhee biyya namaatiin faancadhee shintibeetii namaa miicee ilmoonti ammoo darajaa an ga'e kan akka geettuun fedhu narra guddattee
waan garaati hojii barumsa gaarii barattee cinqii tokko malee nama yeroo keenya bar nama waa uffatu waan nyaatu waan hundaanuu cinqamaa guddane ta'uu danda'a namoonni baay'een akkas nama hunda akka nama guddaa gizee silaa guddachuu qabnu gizee ijoollummaan ta'e jirtutti gizee barachuu qabnu biyyoormaatitti wannenne so maatiin keenya inni ilmoon kee akkasitti akka guddattuuf fedha. Yaa nama dhugaa ani fi dabalatee namuma biraatu fakkeenya godhachuu keessa faamiliin keenya akkatti nu guddisee tarii maatii baadiyyaa ta'e maatiin baadiyyaa keessa jireenya akkamii akka isaan horatanii iskiriptoo keenya waa meeqa rakkoo gadaddoo keessa akka manu isaaniif geennee nuun carraaqanii gammadanii jiraatan kan odoon ta'in jireenya baay'ee fatanaa keessa darbanii nu guddisaniiran ta'a. Ammoo jireenya amma jirru kanatti yoo bultii ijaaranneef ilmoo dhallee jenne ilmoon keenya sun yaada keessa seenuu danda'an sunis dhugaadha. Garuu yaadnutti ilmoon keenya fakkeenyaaf otoo mana qabaadhee makiinaa gaarii qabaadhee bakka bareedatti ilmoon koonaa dhala gammachuudha sammuu fi barumsa gaarii isa galchee itti naaf itti gammada. Like garuu otoo akkas jennu wanti hundi wal jettu dhimee shamarranii dammoo akka dhiirri aga waggaa 40 illee waggaa 30 tokko ijoolleedha dhiirri. Shamarran waggaan ishii 20 ol darbanaan kalaas. Dhimee shamarranii inuma deema inuma hoffaa deemti keessi isaanuu namni akka kennu hojii humnaa hojjetaa halkanii guyyaa namaa keessa yaadaan hirriba gaa hirrafne nyaata gaa nyaanne inuma bututa gaafa ammoo takka deenne maal salaama. So kanammoo biyyoormaa taa'uun biyyoormaa dalaguun gaarii ta'e osoo hin taane akkuma ta'an illee taa'anii jireenya kaleessa keessaa jibbinee baay'isanii ittiin deebinumaaf. Jaalanni osoo hin taane heerumullee jibbineetii miti. Heeruma feena. Yeroo baay'ee namoonni hedduu yeroo an bakka sargiitti hin argan yookaan piroogiraamiin argan yookiin adammoo asirratti an qoosu dooktor sargii kan keemaaf hin arginu sargii keemaaf nyaannu yoom heerumtaa jedha. Ani tokkoffaa kaayoo heerumuu na dorgutu jira. Kaayoon kun inni guddaan ofii kootiif jiraachuu osoo hin ta'in yeroo baay'ee parsentii 95 ol maatii kootiif kan jiraatu. Sababni isaa haadhaaf abbaa kan koosoo lafee dhiiga kiyyaa kan akkanatti caccabseetiin jedheeti danda'u kafaluu jechuudha ijazaa isaanii. Kanaaf haadhaaf abbaa kan koo iddoo gaarii iddoo bakka akka sammuun kiyya akka isaan fedhan osoo hin ta'in akka sammuun kiyya itti fedhe. Si galtee akkas godhadheen ka'ee yoo bultii ijaarradhe maaf bakka akka fedhetti waan fedhan ta'eedhaan isaan qofti bakka gaarii naaf haa jiraatan. Kaayoon koo guddaan kan duuban harkisuu yoo jiraate haadhaaf abbaa koo bakka guddaa dhaabuudha. Si galtee haadhaaf abbaadhaan namni ajaa'ibaa du'aayin isaaniiyyuu bakka gaarii si dhaabdee beeki. Wanti isaan yoo sitti gammadan isaan yoo du'aayin sii godhan ati iddoo gaarii wayii dhaabbattee argamta. Numa hunda keenya rabbiin nama haadhaaf abbaa ofirra ajaa'ibaa nu haa taasisu. Wanti hunduu sin darbu wanti si darbu garuu osoo fakkeenyaaf haadhatiyyaa makiinaa haadhatiyyaa mana akkanaa godha oduu jettu haati ta'e osoo duutee darbitee haadha kan kee kana booda argachuu hin dandeessu garuu qabeenya booda horachuu dandeessa beeku. Haati lama hin dhalattu ilmoo yoo kun beekaan dhaluu dandeessa haati kan kee deebitee hin dhalattu abbaan kan kee deebi'ee hin dhalatu kanaaf haadha keetii fi abbaa keetii oolmaa guddaa yoo dabrani immaa illee yoo boonne illee rakkoo hin qabu. Ani waan hin deebineef isaan gama bakka iddoo gaarii wayii dhaabu. Kaayoon koo irri caalaan bultii koo ijaarrachuu keessa tokko. Sana booda yoo wanta ani isaanii yaade sun galmanaaf ga'e ofii kiyyaa nu gargaaru. Akkas dhugaa waan dhugaa jiru dubbata amma gaafa bultii godhatte qoy wana foto lakkii ilma xamaare እንደዚህ Okay. Yaa jennanni rabbitu haadha luka haadhaaf abbaa jalaan kan argatan dhugaadhuma. Ani wallahi dhugaa dubbachuuf baabee